Hello, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan baga nagayaa walitti deebini. An Abdullah Siraj. Barmoonni keenya har'aa kan irratti xiyyeeffatu hiikaa jechoota afaan Oromooti. Yeroo darbee kan nuti baranne seerluga afaan Oromooti. Maqaa fi akkasuma gosootan isaa fi akkasuma qoqqoodamiinsa. San dura ammoo kan baranneetiin hin qabnu hiikaa jechoota afaan Oromooti. Har'as kan barannu hiikaa jechoota afaan Oromoo qubee caa. Qubeen caan kuni xumurataa hin jiru. Qubee daatti dabruudhaaf baay'ee ariifataa jira. Anis hanga danda'ameeni garuu ammootiyyuu guddaadha. Osoma kana jedhu hedduudha kan ani dhiisee bira dabree isin agarsiisaa jiru hiikaan jechoota laafaa takkaahu ammootiyyuu kan everyone now namni kaminuu hiikaa jechoota kan beekuu danda'u dhiiseetiin kama xiqqoo isi stack isin godha jedheetiin yaada irratti xiyyeeffadhee isiniif qopheessee jechuudha. This is the vocabulary of Oromo language. The vocabulary, okay? It's the vocabulary of Oromo language. The size and this size is same meanings, but it is like different sentence. Maybe over there, it's long words and sounds like long. Sentence over here is like one word. You can find over there more than one word. So that is how is the vocabulary of Oromo language. We don't have only this in letter C. We have a lot, huge. But just I prepare for you only this one because some of this word is like new for you. So I try to explain for you over here and what is like slightly different. As you see over here is one word, maybe two words. Over there is more than 3, 4, but it is same meaning. It's not different meaning. So let me start from this. Mee kanatti deebi'eetiin hagam tokko isiniif haa ibsu. Kun Oromo language. Here is Oromo language, but it's vocabulary. Okay. Basically, I think this one I wrote for you down here yesterday. So let me start from this one, what it called cirrii arbaa. Hiikaan kuni jalqaba isaati irratti cirrii arbaa jedha. Kanaan dura hiikaa baranneetiin hin bira dabarre irratti cirrii kan jedhu baranneetiin hin bira dabarre. Cirriin sun maal akka taates isiniif ibseetiin hin bira dabareetiin hin jira. Cirriin suni cirrii qofa jedha. Amma asitti cirrii arbaa hin jenne jedha. Ka dura ammoo cirrii qofa jedha. Cirriin suni simbira xixiqqoodha jechuu. Kun ammootiyyuu cirrii arbaa gosa allaatti kan ilkaan isii guddaa baay'ee guddaa. Isiin kuni maal akkamiidha? Hin carraana. Carraana jechuun hummoo beektanii hummoo. Hummoo jechuun allaattii guddaa gurraacha guddaa kan as jalaa wannaa diimaa wahii qabu jechuudha. Bokkee jalaa wannaa diimaa qaba. Gubbaa mataa gubbaa kanarraa akka guttiyyeeti hummoo jedhaniin isa saniin. Hummoon sagaleen isaa jedha beekte sagaleen isaa baay'ee tokko ulfaataadha. Fageenya irraa dhagahuu dandeetta. Ganama subii yeroo irra baakaatu fa'a sagalee fageenya irraa sii kenna hummoon jechuu. So cirriin arbaa kun gosa akkasii tahee garuu guddaadha. Ilkaan isaa diimaa guddaadha jechuu. Kan itti aanu cittoo. Cittoon tuni dhibee nama ho'isiftuudha. Harka namaa irratti ni argamti. Harka namaa irratti argamti. Takkaawu ammootiyyuu jismii namaa iddoo tahee wahii irratti argamti. Nama ho'isiftii ni mammadeessiti jechuu. Nama madaahuu namaa madaa jechuudha. Cittoo jechuun gama kaaniin madaa. Cittoo jechuun gama kaaniin madaa hin jedhaniini madaa. Madaahuu wantoota madaa tahee kan jismii namaa ho'isisu takkaahuu nyaatuu jechuu cittoo jechuun. Kan itti aanu cicha. Cicha jechuun akka afaan Oromootitti wanta tokko irratti cichuu, wanta tokko irratti hafuu irraa siiquu dhabu, irraa naannahuu dhabu, surrii kan kee isa irratti qabdeetiniin irra taa'u jechuu, irraa socho'uu dhabu. Cicha jechuun nama waan qabe gadi hin dhiifne irrumatti du'a jechuu. Waan qabu gadi hin dhiifne jechuu. Waan akkasii yeroo tokko tokko waan akkanaatiin gowwaa jedhaniin. Irratti cichoomina wanta tokko kan agarsiisuuf kun gowwoominaa miti. Waan ulfaataadha, waan jabaadha.
wanta tokko irratti cichoomuun jechuu. Inni kan biraa cocoo. Cocoo jechuun maal jechuudha? Mi'a aannan itti elmatan. Cocoo. Cocoo jechuun mi'a aannan itti elmatan. Gara biraatiin maal jedhanii? Elemtus jedhanii, xuunxoos jedhanii kana fakkaatu jechuudha. Kan gama biraatiin elemtuu yookaan ammoo tiyyuu elemtuu yookaan ammoo tiyyuu qodaas jedhaniini, xuunxoos jedhaniini, xuunxoos hin jedhaniin, qodaa aananiis hin jedhaniin. Okay? Qodaa aananii, qodaa aananiis hin jedhaniin jechuu. Qodaa aananii, qodaa aananiis ni jedhanii jechuu. Maaliidhaan? Cocoo, mi'a aannan itti elmatan. Inni kan biraa cocoree. Cocoree jechuun maal jechuun? Barruu waan bifa garagaraa qabu. Barruu takkaahu ammootiyyuu waan bifa garagaraa qabu. Corree correes hin jedhaniin. Corree correes hin jedhaniin. Cocoree corree correes hin jedhama. Corree correes hin jedhama. Wanta bifa garagaraa waan adii, daalacha, bulee, diimaa waan akkas akkasii wanta qabuun corree correes hin jedhanii jechuu. Coka. Kan itti aanu coka. Coka jechuun fooya. Coka, fooya. Addaan qooda. Asitti maal jedha? Addaan qooda. Addaan hira. Addaan qooda takkaahu addaan hira jechuus ni dandeenya jechuu. Fooya takkaahu fooye. Fooyes jechuu hin dandeettaa jechuudha. Fooye. Ees bira keettee A fi E wal jijjiirtee fooye jechuus ni dandeettaa jechuudha. Inni kan itti aanu cokoo. Astee kanatti cocoo jenne. Astee kanatti cokoo. Eeboo gurra lamaa. Eeboon gurra lamaa kuni maa'in waraana fi wantee qabaatee eeboo gurra lamaatu jira. Gurra lamaan jechuun gurra lama qabatee eeboon suni eeboo san goota Oromootu ittiin lola yeroo baay'ee ammas yeroo boojiif deeman takkaahu ammootiyyuu leenci takkaahu qeerramsi iddoo bosona gugurdaatitti yoo lafa qonnaa qabaatte fakkeenyaaf lafa qonnaa yoo qabaattu ta'e naannoo san leenci galuu danda'a, qeerransi galuu danda'a. Qeerransa akkasiisan takkaahu leenca akkasiisan mo'achuu takkaahu ajjeesuu yoo barbaadde meeshaa biraattis fayyadamtee cokoo kana qabatteetiin deemtaa jechuu. Cokoo eeboo gurra lamaa takkaahu wanta gurguddaa waliin kan wayita lolaa itti fayyadamanii jechuudha. Cokoo jechuun. Collagaa. Collagaa jechuun maal jechuudha? Collagaa jechuun meesiif isiniif haa ibsu. Collagaa kan humna dhabe. Fakkeenyaaf amma biqiltuu takka dhaabdanii yookaan ammootiyyuu muka tahe wahii bahaar zafii tahuu dandayaa, hindheessa, ejersa, faranqasa gosa hedduu baala warqee waan akkas akkasii tahuu dandayaa, sukaayis tahuu dandayaa. Gosa mukkee tokko dhaabdee yoo mukti suni lalisuu dhabe muka san xoolagee jettaan. Astee kanatti maal jedha? Collagaa jedhama. Gara kaaniin ammoo xollagaa hin jedhama jechuu. Xollagaa. Xollagaas hin jedhamaa jechuu. Xollages hin jedhamaa jechuu. Kan humna dhabe yookaan ammoo kuyyuu kan xollage. Kan xollage. Kan xollage. Asitti kan collagaa jedhanii jechuudha. Kan biraa ammootiyyuu collee. Collee jechuun akka afaan Oromootitti
kan daagii yookaan abaayaa hin tahin. Abaayaa hin yaadattanii paartii A keessatti isin barsiiseetiin jira hiikaa abaayaadha. Abaayaa jechuun wanta dadhabaa, wanta laafaa, wanta cullummaa hin qabne jechuu. Daagii jechuun astee kanatti cullummaa kan hin wanta kan daagii yookaan abaayaa hin tahin. Daagii fi abaayaan kun walitti dhiyaata. Daagii abaayaa walitti dhiyaata kan daagii hin tahin yookaan ammoo kan abaayaa hin tahin. Wanta dadhabina hin qabne wahii cullee qaruutee gamna hin jedhama. Cullee jechuun gamna qaruutee hin jedhama. Cullee gamna qaruutee takkaahuu qaruutee hin jedhama jechuu cullee jechuun. Inni kan biraa conqala'a. Conqala'a. Morma cabsa. Morma gar tokkotti jiga. Mormi gar tokkotti jiga. Morma cabsa. Fakkeenyaaf namni tokko yoo simbira wahii dhahee ajjeese simbira sana akkanatti yoo qabde mormi isii akkana taya akkanas taya gara taheetti deema jechuu hin taa'u. Wannaa hin godhatu. Sabatee hin dhaabatu. Takkaahuu ammootiyyuu qajeelee hin dhaabatu. Gara tokkotti akkana daba yookaan ammootiyyuu akkana dabaa jechuudha. Isa kana maal jedhaniin akka afaan Oromootitti conqala'a jedhaniin jechuu conqala'a. Fakkeenyaaf namni tokko yoo du'eetiin jedhe mormi isaa kun hin dhaabbatu maaliifi vaalaansii hin eeggamu jechuu. Inni kan biraa fi kan xumuraa cookkee. Cookkee jechuun maal jechuu? Cookkee jechuun akka afaan Oromootitti jallaa kan ta'e wanta keessi isaa sharrii qabu, wanta keessi isaa qajeelluma hin qabne kan gaarii hin ta'u wanti sun jallataadha. Takkaahuu ammootiyyuu cookkee faayidaa hin qabu jechuudha. Ufiifis fahmii hin qabu, nama biraafis fahmii hin qabu. Qajeelluma takkaahuu ammootiyyuu fahmii isaa kana irratti hir'ina guddaa qabaa jechuudha. Namni cookkee jedhaniin. Namaafis ni jedhama. Horiidhaafis ni jedhama cookkeen jechuudha. So barnoonni keenya har'aa kan irratti xiyyeeffate hiikaa jechoota afaan Oromoo qubee caadha. Yeroo itti aanu seerluga takkaahuu ammootiyyuu hiikaa jechoota afaan Oromoo kama akkanaa kana qabadhee isinii dhiyaadha. Hordoftoota chaayinaalii afaan Oromoo. Chaayinaaliin kun keessani subscribe, comment, like, share gochuu hin dagatina. Hanga barnoota biraatiin walitti deebinutti nagayaan naa jiraadha.